kan godini. He's a killer. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. He's a criminal. Waraba fingiram jaraf. Koni gocha modamma Ethiopia gocha Dr. Abiy gocha opinion ummat Oromo tirras biyya keessatti raawwatu raamataan agarsiisaa yeroo ammaa kanatti Stop! Stop! Killing Oromo student. We demand freedom. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must resign. Abiy Ahmed. Ethiopian government is a killer. Stop. Raping Oromo woman. Stop. People. Abiy Ahmed is a criminal. Ethiopian government is a killer. Abiy Ahmed is a fascist. Ethiopian government is a killer. He's a killer. Deutschland. Don't support the killer. AU. Don't support the killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed must go. We need justice. We need democracy. We need equality. We need justice. Justice for Hachalu. Justice for Oromo women. Justice for Oromo children. Justice for Oromo civilians. Justice for Oromo political prisoners. Free Jawar Mohammed. 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 Free Bekele Garba.
Abiy must resign. Abiy must resign. Abiy must resign. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. No democracy in Ethiopia. Democracy in Ethiopia. No election in Ethiopia. No election in Ethiopia. Abiy Ahmed is a fascist. Abiy Ahmed is a fascist. Abiy Ahmed is a dictator. 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 Abiy must resign. Abiy must resign. Abiy must resign. Abiy must resign. Abiy must go. Abiy must go. Free Jawar Mohammed. 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 Please loud your sound, everybody. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Jawar Mohammed. Free Amir Agasa. Free Amir Agasa. Free Amir Agasa. Free Amir Agasa. Free Colonel Gamachu Ayana. Free Colonel Gamachu Ayana. Free Colonel Gamachu Ayana. Gamachu Ayana. Free Colonel Gamachu Ayana. Free Colonel Gamachu Ayana. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Haymanot. Justice for Haymanot. Justice for Hachalu Pesa. Justice for all innocent people. Stop killing Oromo people. Sagale, sagale. Stop killing Oromo people. Justice for Hachalu. Sagale kaise nahi lagao? Oromo. Sagale kaise nahi lagao? Olmaz ama. Sagale babu sattı. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Hachalu. Justice for Haymanot. Justice for Haymanot. Free Bankole Garba. Free Bankole Garba. Free Bankole Garba. Free Gamachu Ayana. Free Gamachu Ayana. Jawar Mohammed is Oromo leader. Bankole Garba is Oromo leader. Colonel Gamachu Ayana is Oromo leader. Sagalee Kaasadiro. Kayo Lufne Bekutam. Sagalee Ken Makusadiro. Hai. Namni Buya Kuraja Kuraton Hokato Hokoron Ken Natamane. Ni Sagalee Kusina. Ethiopian government. Ethiopian government is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Stop! Stop! Killing innocent people in Ethiopia. Abiy Ahmed is the one, a criminal. Stop! Stop! War in Oromia. Stop! 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 Killing! Killing! Oromo! Students! Free! Free! Jawar Mohammed! Jawar Mohammed! Free! 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 Bankole Garba! Bankole Garba! Free! 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 Colonel Gamachu Ayana! Colonel Gamachu Ayana! Free! 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 Yadav Kabbala! Free! Free!
We demand justice. We demand freedom. Ethiopian government is a killer. EU, Germany, to support Ethiopian government. Haya amma sochi gona of course garu wala rafu fagana diro metri to ko wala kamali yo wala rafu fagane garata jalaye wa sura fara yo metri to ko wala ka wala rafu fagane akara era no atefi wala rafu fagana haya amma adeemsa sochiitiin sagalee dhageessisuuti akkuma jedhame amma toora qabadha walduraa duubaan deemna baay'eedha xiqqooddoon kun waan bal'atee malee karaa dhibbaarra bahuutirra adiraa keessan abstaan yookaan walirraa fagaachuu seegaa poolisaayii dhufee nuti deddeebi'ee nu itti himuu qabu isa kana kanaaf amma jalqabuuf jenna kanaaf maayikisa tokko gidduutti nuu qabadha abbaan asii dhaadhatu achi wal jalaa qaba kanaaf imala keenya jalqabuuf jenna toora gala adaraa keessan wal duraa duubaan deemna kanaaf hin yaadanna Ethiopian government is illegal. Abiy Ahmed is illegal prime minister. Abiy Ahmed is an illegal prime minister. Ethiopia has no legal prime minister. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. We need justice, 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 justice for Hachalu, justice for Hachalu, justice for Hachalu. Stop war on Oromia. Stop war on Benishangul Gumuz. Stop war on Tigray. Abiy Ahmed is a killer, a killer. The Abiy Ahmed is a dictator. Justice for Oromo. Justice for Oromo. Justice for all Ethiopian nations. Abiy Ahmed must go. Abiy must go. The killer must go. Germany, don't support a killer. Don't support a killer. Abiy is a dictator. A dictator. Filando naka. Hinjiru. Abile mormitota. Hinani. Dorgami kopaun. Hinjiru. No democratic election in Ethiopia. No democratic election in Ethiopia. Stop! 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 Stop war! Stop war! Adansika rabada. Adan sisika polisi na Muhammad Debiye nuti munkabu abishan di kesan sabab corona kana eka cukap dani yero terkamfatan wali tindudina sudah dema wali cari ama adan sika stop war on Oromia
People, stop killing Benishangul. People, justice for Oromo, justice for Oromo, justice for Tigray, justice for our leaders, John Mohammed, Abba Gaina, Bakala Garba, Abba Gaina, Abdina Gaza, Hokana Gaina, Hamza Borana, Hokana Gaina, John Mohammed, Sip, Niduna, Bakala Garba, Sip, Niduna, Abdina Gaza, Sip, Niduna, stop killing our people. Security gitu kan aja adalah orang yang dianggap sisa ofisi desa di beberapa desa ini. Wadakah tiga segala era saat ini segala yang ada di negara Filipina, mereka itu begitu kala. Please, absani desa negara polisi segala nukia polisi ke najar, official desa negara absan. Tipu adalah segala. Walaupun apa kata, baleri warga tadi kita di stansi Malaysia, diri kami merasa walaupun apa kata, tipu itu nanti sendiri segala yang jenak kesinam, isu adalah pura bukisa, motumma tunura barang itu nunggu hero kapabala, onne barangnya orang wapana hutuma, walakenya walintenya ini di mana? Hero itu nurang karena borte orang ini lawat cukira, orang itu kongkalera, segala keragaran dunia terkait cukira, jabata onne kerana hingkora, boleh berada. Ada no panjar mani itu apa? Ich bin ein Oromo. Ich werde ermordet, weil ich Oromo bin. Gerechtigkeit für Hanschalu und Deza. Ohne Gerechtigkeit in Oromia kein Frieden in Äthiopien. Stoppt die Tötung von Kindern in Oromia. Stoppt die Tötung und Ermordung unseres Volkes. Stoppt das Morden der Oromo. Oromuma ist Einheit. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Freiheit für Oromo. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Freiheit für Jawar Mohammed. Bakala Garba. Hamza Borana. Und dann ada politischen Gefangenen. Mereka sudah gendak. Oi, malu cinu buta di market dua kan? Aduh, nu kita.
Lain jirta kan kilometer video quality Hiriira mormii magaalaa Frankfurtitti gaggeeffamaa jirudha. Yeroo ammaa kana dhaadannoo jedhamaa jira. Qorra baay'ee gadi bu'ee jiru minusii keessa jira. Abi hat kein Mandat mehr. Wir wollen eine Übergangsregierung. Dhaadannoo afaan Jarmaniitiin jedhamaa jiru magaalaa Frankfurt irraati. Ich bin ein Oromo! Ich bin ein Oromo! Wir sind ein Oromo! Ich werde in Mörder, weil ich Oromo bin! Gerechtigkeit! Für Hadar und Dessa! Ohne Gerechtigkeit! In Oromia, beim Frieden, in Ethiopia, ich stehe, die Tatung für Frieden in Ethiopia, ich stehe, die Tatung Maal jettu warra keelloo miidiyaadhaan? Keelloo miidiyaadha. Kalas amma hinnaati garuu No, yoo barbaadan. ani biyya Booddeen siyaasitti Oromeen jira. Kana booda wanta isiniifin hafne yaa keelloo. Lafa jala malee gamtaan malee waan takka isiniifin Jarna keessan ifaatu kun qotatanii akhiraa jigan jiraata yaa keelloo. Freiheit für Oromo, Politician, Gefangenen, Freiheit für Jawar Mohammed, Freiheit für Bakkala Garba, Freiheit für Abdi Ragasa, Freiheit für Yado Kabama. Wir kämpfen gegen das Regime. Wir setzen uns für Demokratie. We demand justice. We demand freedom. Free Jawar Mohammed. Free Bakkala Garba. Free Abdi Ragasa. Free Masarat Taba. Free all Oromo journalists. Free all Oromo political prisoners. Abiy must go. Ethiopian government must go. Germany, EU, no support. Zakira, Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a criminal. Abiy must go. Abiy must resign. Ayah, Muhammad Iqbal di sini ada berada polisi nama Samsa kan ada bersajuru sini besari lah gitu tinggi pemadam kita racun beda wali berapa kata kumpulan tak nak kau piu kan sini tu distancing 100 sekarang malah
ariifanne deemaa irra miti konkolaataan akka ariifatu gochaa jirtu kanaaf konkolaataa sirraa siqeeraa toora ganaa dhaabadhaa ergaa karaa poolisaa hin dhufedha. Kanaaf adiraa keessa walirraa fagaadhaa asimmoo siqaa jala warri kaan jalaa siqaa. Deutschland! Deutschland! Stopp! Die Zusammenarbeit mit dem Mörder Abiy Ahmed! Mit dem Mörder Abiy Ahmed! Keine Steuern vor den Autokrat Abiy! Stopp die Menschenverletzung des Oromo! Oromo muss mit allen in Frieden zusammenleben! Wir wollen kein Krieg! Wir wollen kein Krieg! Wir wollen keine Menschenverletzung! Wir wollen keine ethischen Konflikte! Die Regierung ist verantwortlich für ethnischen Konflikt. Freiheit für John Mohammed! Freiheit für Bakane Garba! Freiheit für Hamza Borana! Freiheit für Colonel Kamachu! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Deutschland! Deutschland! Stopp! Stopp! Die Zusammenarbeit mit Mörder Abiy Ahmed! Keine Steuern vor den Autokrat Abiy! Keine Steuern vor den Autokrat Abiy Ahmed! Stopp! Stopp! Die Menschenrechtsverletzung des Oromo! Oromo musste mit allen in Frieden zusammenleben! Zusammenleben! Wir wollen kein Krieg! Wir wollen kein Krieg! Wir wollen keine Menschenrechtsverletzung! Die Regierung ist verantwortlich für äthiopische Konflikte. Freiheit! Freiheit für alle politischen Gefängnis! Mootummaatu Nuuraan naftanyaa waliin Oromiyaa bulchuu hin danda'u naftanyaa jala buluun abjuudha sirni naftanyaa akkan deebineef qeerroon qarreen ni awwaala Abiy wajjin sirni naftanyaa ni awwaalama sirna nama nyaataa Abiy Ahmed ni awwaala Abiy aangoo gadhiisuu qaba Free John Mohammed! Free Bakane Garba! Free Hamza Borana! Free Abdi Rakaza! Free OMN journalists! Free all Oromo political prisoners in Ethiopia! Justice for Atalun Desa! Justice for Oromo's people! Justice for innocent people! No justice! No peace! No justice! No peace! We demand peace! We demand justice! We demand freedom! Germany, EU, UN, stop supporting Ethiopia
Ethiopian regime. Germany stop supporting Ethiopian regime. EU stop supporting Ethiopian regime. Germany stand for justice. No justice, no peace. Germany stand for democracy in Ethiopia. Germany stand for human rights in Ethiopia. EU stand for human rights in Ethiopia. UN stand for human rights in Ethiopia. No free, no fair election in Ethiopia without office participants. No fair election without Jawar participants. No free, no fair election without OLF participants in Oromia. Abiy Ahmed is legal. Abiy Ahmed is criminal. Ethiopian government is illegal. Abiy must go. Kero, Jitu, mega secretary, never. Kero, down, Abiy. Abiy Ahmed ገዳይ ነው። Abiy Ahmed ለፍርድ መቅረብ አለበት። መብታችን ይከበር። ኮማንድ ፖስት ከኦሮሚያ
መኖር ይፈልጋል። አትግደሉን፣ አትጨፍጭፉን። የሴቶቻችን መደፈር ይቁም ይቁም። እኛ የምንታገለው ለዲሞክራሲ ነው። እኛ የምንታገለው ለፌደራላዊ ስርዓት ነው። የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ። ፍትህ ለጃዋር መሐመድ፣ ፍትህ ለበቀለ ገርባ፣ ፍትህ ለሐምዛ ቦረና። አብይ አህመድ ገዳይ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት አሸባሪ ነው። በቀለ ገርባ አሸባሪ አይደለም። ጃዋር መሐመድ አሸባሪ አይደለም። ሐምዛ ቦረና አሸባሪ አይደለም። ኦፒዲዮ ኦሮሞውን አይወክልም። ብልጽግና ኦሮሞውን አይወክልም። ጃዋር መሐመድ መሪያችን ነው። በቀለ ገርባ መሪያችን ነው። አብዲ ረጋሳ መሪያችን ነው። ፍትህ ለኦሮሞ ፖለቲካ እስረኞች፣ ፍትህ ለኦሮሞ ጋዜጠኞች፣ ፍትህ ለመሰረት ጣባ። እኛ የምንፈልገው ፌደራላዊ ስርዓትን ነው። አብይ must resign. Jirtu Oromo. Jirtu. Adara warra dari rajutkan ko. Irmanna akka dari tesa qabachu qabdu dari qararratti deemiyati wal duuka adeemu qabna. Yaada keenya tokko godhanne wanta addanatti ta'u hundumaa keessatti participate gochuun nurra jiraata. Sababa ta'eef dammaqnee keessatti hiriira kana hirmaachuu qabna. Kanaaf nama ajjeesuun yakka akka ta'e, nama ajjeesuun wanjala akka ta'e isa kana beeksisaa jirra. Inni nuyi akkanatti dubbannu kun dhugaadha. Sababa ta'eef namoota dhugaa hordofaniidha nuyi. Kanaaf wanta itti qaanofnu hin qabnu. Ilmaan namaa yeroo miidhamu, ilmaan namaa yeroo ajjeefamu wanta waaqayyotti hin tolle hojii kana balaaleffanna. Sababa taaneef ofirraa buunee dubbachuu qabna, himuu qabna. Kanaaf dammaqnee itti hirmaachuun nurra jiraata. Itoophiyaan government is a killer. Ethiopian government, Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a criminal. Abiy Ahmed is a criminal. Abiy Ahmed is a war criminal. Abiy Ahmed is a war criminal. Arrest Abiy Ahmed. No. Arrest Abiy Ahmed. No. Arrest Abiy Ahmed. Abiy Ahmed must go. No. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Stop. War on Oromia. Stop. War on Oromia. Stop. War on Tigray. Stop. War on Benishangul Gumuz. Stop. War on Benishangul Gumuz. Stop.
Ifama na ko yaada keessan hin tamsaasina asii wanta totocho'eetu jira sababa ta'eef umaara koon qabu. Okay. No justice! No justice in Oromia! No justice in Oromia! No peace in Oromia! We need justice! We need justice in Oromia! We need democracy in Ethiopia! Down, down on PDO! Down, down on PDO! Down, down PP! Down, down Shimalis! Down, down Shimalis! Down, down Shimalis! Down, down PP! PP out Oromia! Out of Oromia. PP out of Oromia! Shimalis out of Oromia! Adanet Abeebe out of Oromia! Galtuudha kooflee finnu galtuun hundi ishee bara isheenitti galtuudha carraan nu argannee jirru. Piipii cunnuuraan hundi ishee yeroo itti Oromiyaa keessaa baatudha. Kanaaf dhaadannoo keenya itti fufna. Abiy must go! Abiy must go! EU don't support Abiy Ahmed! Abiy Ahmed is a killer! A killer! Abiy Ahmed is illegal Prime Minister! Illegal Prime Minister! Abiy Ahmed is a killer! Abiy Ahmed is a dictator! We need democracy! We need democracy! Justice! Justice for Oromo! Justice! Justice for all nations, nationalities in Ethiopia! Abiy must go! Abiy must go! Deutschland! Deutschland! Don't support a dictator! Don't support a killer! A killer! Ethiopia has no prime minister! Ethiopia has no prime minister! Abiy Ahmed is an illegal prime minister! Ethiopia has no
democracy. Dutch land. Dutch land. Stop. Supporting Zakila. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. The dictator. Dutch land. Donations. Stop supporting Zakila. Ethiopian government. Zakila. Stop war on Tigray. Stop war on Oromia. We are Oromo. We demand justice. Free. Jawar Mohammed. Sirba punika rojadun dakika murasaf onne horantu pokoknya berbat bani Iro, nuti sagantaa qabna. Sagantaa baafanni qabna waan ta'eef akkaataa sagantaa keenyaa deemaa jirra. Kanaaf daqiiqaa 20 as boqonnaa waan qabnu gidduutti immoo sirba qabsoo mana haala akkasiin deemu. Akkanatti immoo fallee jechuu barbaadu. Boleh ke rumah ke sini? Ya, kasih. Okay.
Adeemsa. Masgiidee yookiin jalsii waan jirutti fakkaatee sirba waan dhufantu Isa jala waan dandeenyeef sagantaa qabna deemu sirbi nutumaa. Kira kerta jodoh asin demar tiga ramai nama. Nama kena oli kana nakar negeri kali demar malah. Kana mana pakai? Aye, warri garas dittan garana deebi'a me. Warri security as deebisaa namoota garas jiran. Bakki xumura sa'as miti deemaa jirra ijoolleen security as deebi'a garasitti wal waama adara warri bukkeeraan deemaa jirtan as deebi'a. Australia. Wala lagi wala kesan. Osan abdu nebiti biya nama doaira nama tu biya bela no bache sajra. Amsa walif erga adunya terba pachudumne adara kesan wari bukera no do destan student sani garina. Ubaruma nama bela yo bache sude mugati birote. Abomi nekari adina nekari obi kesan yo pabontu. Eni sino kango ingabu nama gaesa abomu dandesu. Adara kesan yoduguma nama didra oromo itanu rotu jada jere manila tamaje sudu batante opa boma opole lagenya warrior silat bedel dendis adara kesan ake pada oromo indi buta wanda gauru aboma buda buda adara kesan yo tabe tabele to ubate yo tabe bago chubate wanda ramura ke buda woni wakin demna saganta kabante dira amma sirikan karati itu asituwa asituwa ngari dene do asituwa itu adara kesan wali maboma wanda ka nama idra ajuru kesa yadcha wanum ne odio te mana bidra to li bidla sabi mate ne amche manna ka unam nisa nama anangalu adara kesan kombe bafana ne bayri hanakina kombe bafana kapsoro motima kamina oromo masini gale wangotan kita goda kanam adara kesan wali abomna wali dire kamu dandenyo adara kesan udaga wala kenya densa kenya tibomna wamba ne sirrit bodi sayna turne sirrit waro rawa chukabna motuma kono daga ukaba barabara ni tine dergiru wachu kabu motuma ko basa filendo den ketanyo
warri kun illee yerootti faayinaansii gochaa jiranidha. Biyya kana keessatti itti buuqabna. Abiyyi Ahimad faayinaansii gochaa jiru. Filannoo rabbindee gara jirani. Hanqinni kan filamu bosona jira, mana hidhaa jira. Mootummaan kun illee jara deeggaraa jira. Kanaaf itti buuqabna. Hin sochoona walla keenya wallangeeffanna. Yaadannoon itti dhufa. Abiy must go! Abiy must resign! No justice in Oromia! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! Isaias! Ijjihim! Katigray! Layansa! Isaias Afwerki! Ethiopia! Ijjihim! Ansa! Inya! Yoromo! Hez! Katigray! Gone! Commandant! Free! John Muhammad! Free! Bakr al-Kalwa! Free! Hamza Borana! Free! Abdi Rakasa! No justice in Oromia! No justice in Oromia! No peace in Ethiopia! Abiy Ahmed! Ethiopian government is a killer! Ethiopian government is a criminal! Free all Oromo political prisoners! Free all Oromo journalists! Baqqala Garba! Yenemanet Tagaina! Jawar Mohammed! Mariachino! Jawar Mohammed! Jagnachino! Jawar Mohammed! Hiyotachin! Asalifan! Iskandar! Jawar Mohammed! Mariachino! Abdi Rakasa! Mariachino! Fitih! L'Oromo! Politika! Israel! Abiy Ahmed! Ijjihim! Oromia! Anta! Abiy Ahmed! Ijjihim! Katigray! Layansa! Abiy Ahmed! Ijjihim! Kabenishangul! Layansa! Jawar Mohammed! Yenezanet! Tagaino! Jawar Mohammed! Our leader! Baqqala Garba! Our leader! Down Abiy! Stop killing innocent people in Ethiopia! Germany! Stop supporting Ethiopian criminal government. Abiy Ahmed, the Nobel Peace Prize winner is a killer. AU, stop supporting Ethiopian killer government. Get it on Arama. Free Jawar Mohammed. Free Baqqala Garba. Free Hamza Borana. Free Abdi Rakasa. Free Gammachu Ayana. Free Hamza Borana.
Stop! Stop! One! On Tigray! On Tigray! We stand! We stand! We Tigray! We stand! We stand! With Benishangul! With Benishangul! Abbas Sagalee Dhufeeraa siin jalaa qaba amma sirriitti jalaa qaba. Down, down, PP! Down, down, PP! Down, down, Abiy! Down, down, Abiy! Down, down, Abiy! Down, down, Abiy! Abiy must go! Abiy must go! Abiy must go! Abiy must go! Stop! Stop! Genocide! In Benishangul! Stop! Stop! Genocide! On Tigray! We stop! We civilian in Tigray! Free! Tawagia! Free! Amzagia! Free! Bandalagia! Free! Amzagia! Free! All Oromo! Political prisoners! 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 Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! International! Criminal! We need justice! Justice! We need international! Criminal court! Criminal court! Nobel Peace Prize winner is a terrorist! Abiy Ahmed is a terrorist! Abiy Ahmed is a terrorist! He's a genocider! Isaias Afwerki! Isaias Afwerki! Immediately! Right now! Get out of Ethiopia! Ethiopia! Isaias Afwerki! Isaias Afwerki! He's a criminal! He's a genocider! Isaias military! Stop! Stop! Rapid! On Tigray! On Tigray! Abiy Ahmed! He's illegal! He's illegal! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Must go! Must go! Free! Free! All Oromo! Political prisoners! Prisoners! Lutu Bandarama! Lutu Bandarama! Kuna Namang Namane! Ichibanno! Ibig Erratindume! Tabarsina! Alagang! Tilang! Hilanu! 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 Motumban! Seranaga! Abiy Ahmed! Hiyamtoota siyaasaa! Oromo! Gaazexeessitoota! Qeerroo fi qarree! Qeerroo fi qarree! Hatattaratti! Akka gadhiisu! Isa gaafanna! Mootummaan kun mootummaan Abiyyi! Mootummaa yakkamaadha! Mootummaa yakkamaadha! Mootummaa duguggaa sanyii raawwataa jiru! Mootummaa birmadummaa Itoophiyaadha! Dabarsee Suudaanii kenne! Mootummaa waraana Eertiraa Itoophiyaatti bobbaasee uummata nagayaa ajjeesee reebee kuteettaa adda addaa raawwataa jiru! Mootummaan kun mootummaa biyyattii gurgurate! Mootummaa dhugaa Oromoo awwaalee hayyoota Oromoo hidhee dararee ajjeechanaaf isaan saaxilaa jiru! Oromootiyyoo! Oromoo ka keessaa ka alaa tokkummaa keessan yoomuu caalaa ni harka keessan ol qaba! Harka keessan ol qabi Oromoo! Jawaatu beelaan du'aa jira! Banqeetu beelaan du'aa jira! Osoo waan meeqa ta'uu danda'an nuuf jedhanii marayinaa keessatti guyyaa 17
itti gaafatamummaa qaba mootummaan kun yakkamaadhaa jenna jechuudha. Jawaar Mohammad nama galataan bale nama kabajaan bale nama jara kana fuudhee gabrummaa kiifallaa kiilowaat kalaa isaan baasee nama masaraa kiilowaat isaan jajjagate har'a namni galata ilma namaan beeyne galata waan allaan beeku kanaaf nuti biibbiin warra qonnee hanga dubartii dibarwanne daawun abiyyii daawun abiyyii firii abdii raggaasaa firii Mikaa'el Booran firii Jawaar Mohammad firii Baqqalaa Garbaa firii Hamzaa Booranaa hiikni hiika dhugaa qabna tarsiifamma isa qabna ni injifanna irra aanna daawun abiyyii abiy must go abiy must resign Oromo journalist Oromoon biyya keessatti yakkamaa ta'e keessatti qabsoon keenya itti fufaa gaazexeessitoota Oromoo hidhuun doorsisuun ajjeesuun biyyaa baasuun haa dhaabbatu filannoo kijibaa filannoo sabaa hin fudhannu boordii filannoo boordii bilisaa miti wajjira taa'ee wajjiraalee abaa'oo godinaalee Oromiyaa keessatti cuunfaman qabeenyi jaraa saamame hunduu deebi'ee akka banamu hatattaatti akeekkachiifna. Kerja jirtu, kerja Jerman jirtu, kerja jirtu, kerja Bayar jirtu, kerja Mesir jirtu, Sampaikan Oromo jirtu, ada gaya tujuh rakyat jirtu, ada gaya tujuh rakyat jirtu, demokrasi untuk di sini kan, ya, demokrasi, warra si jirtan dhiiroo as qoraaleen maaliif hiriirri dheeraan booqan as qoraase warri gamaa jirtan warri sekuriitii maal dalagdan dhiiroo warri sekuriitii uummata gara leelisaata as deebi'a karaarraa ba'uun qabdan waan ta'eef walirraa fagaadha.
dictator, genocidal government. Germany, EU, stop supporting Ethiopian government. Diplomacy, politically, economically, with Ethiopian government. Stop Abiy Ahmed's genocidal, Isaias Afwerki, with Abiy Ahmed genociding on Tigray. Still now, still today, Tigrayan people under military. Stop raping, stop killing civilians. We are the voice of voiceless. We are the voice of voiceless. Free Jawagia! Free Jawagia! Free Bangagia! Free Shamsagia! Free Attila Gaza! Mikael Moran! Oromo journalists! Oromo political prisoners! Free! PP! Bilsina! Out of Oromia! We need justice! Big Berlin! Federal system! Abiy Ahmed is a murderer! Abiy Ahmed is mentioned for pressure! Abiy Ahmed is a dictator! I murder! Fardin, Kainan, Hesition, Freedom, Price, Abiy Ahmed, Kain, Mandat, Mayor, Abiy Ahmed, Musbek, Abiy Ahmed, Musbek, Deutschland, EU, Stopp, die zusammen Arbeit mit dem Mörder Abiy Ahmed. Keine Stärke für Autokrat Abiy Ahmed. Stopp! Die Menschenrechte Verletzung des Oromo. Abiy Ahmed is a killer. Down Abiy. Down Nachtanya. Down Abiy. Abiy Ahmed, Ethiopian government must go. Abiy Ahmed must resign. Ethiopian government must go. We need justice. We need freedom. We demand equality. Isaias Afwerki, Ejel, Ethiopia, Asa, Abiy Ahmed, Ejel, Tigray, Asa, Abiy Ahmed, Ejel, Oromia, Asa, Magdel, ما شرفنا
ጃዋር መሐመድ መሪያችን ነው። በቀለ ገርባ መሪያችን ነው። ሀምዛ ቦረና ጀግናችን ነው። አብዲ ረጋሳ እንቋችን ነው። በቀለ ገርባ አለይታችን ነው። ፍሪ ኦል ኦሮሞ ፖለቲካል ፕሪዝነርስ ፍሪ ኦል ኦሮሞ ፖለቲካል ፕሪዝነርስ ፍሪ መሰረት ዳባ ፍሪ ሀምዛ ቦረና ፍሪ ጃዋር መሐመድ ፍሪ ኦል ኦሮሞ ፖለቲካል ፕሪዝነርስ ኤዩ ዳሽራ ዶሰቦር ዘኪና ኤዩ ዳሽራ ጀርመኒ ዶሰቦር ዘኪና ኢትዮጵያን ገበርንበት ኢዘኪና አብይ አህመድ must go Abiy Ahmed Musbek downtown Abiy downtown Ethiopian government is a criminal. Ethiopian government is a fascist. Adde Marget. Ini pangga apa ada Jirtu njare. Jirtu Oromo. Jiraachuun nurra jira gaas. Ya, jabaachuun nurra jiraata. Nuyi Oromoodha. Nuti Oromoodha. Stop. Abiy Ahmed. Stop war on Benishangul Gumuz. Nuti Oromoodha. Akka barbaanna. Dhugaa barbaanna. Akka qabna. Alta kaida warras dabatan adu kesa garana garagalaati akka dabonna gara adu garagalaati akka garagala adu daf konkolata wan garana garagala hundi kesanu gabaabatti ergaan jiru bakki dhuma dhaadan hiriira keenyaas waan ta'eef sagantaawwan itti aanaa kanaafidha xiqqoo gara qorraarraa gara aduu keessa dhaabadhaa baanerri sirriitti akka mul'atu godhaa as dhaabannee ergaawwan hiriira kanarratti qabnu yerootti dabarfannudha kanaaf haala warri sekuriitiif haala mijeessaa namoonni adaraa keessan toora qabadhaa wal fuulduraan dhaabadhaa dhaabannee dhaadannoo itti fufnaa sagantaalee jiranis biyya keessatti onnee guddaa horaa biyya kanatti sagalee guddaa galatooma waan wanti gaariitti jirtu ayyee gabaadhaa biyya keessatti hundi koomna kaleessas bu'aasaa bineerraa ammas bara guutuudha akka deebi'aa konkolaataa keessatti adaraa keessan fayyadamaa walitti fagoonnaa sagantaa walitti jiran asirratti namoonni amantaa bakka buutanii ergaa biyya keenya keessatti dabarsuu dandeessanii namoonni dhaabbilee siyaasaa tokko keessatti kan ergaa dabarsuu dandeessan isin ammasitti nuuf qophaa'aa keessa deemnee isin barbaannu Musliimii dubbisaa amantaa musliimaarraa kan kiristiyaanaa akkasumas ortodoksii waaqeffannaa namoonni dabarsuu dandeessan isin dubbisaa sagantaa nama keessatti yeroo gochuu barbaadanii dhaadannoo qabdu nama qabaa kan asitti ta'e ergaa guddaa dabarsa jenneetiin
jechoota gabaabaadhaan miidhaa mootummaan agarsiisaa jiru kan agarsiisudha. Mootummaan kun dhiyoodha. Biyya diktaateraa dhiyootti jira. Isaayaasii wajjin obbolaadha. Abbaa fi qotaanii waan isaan godhaa jiran addunyaan guutuun bira ga'eera. Lafatti miliquun qabu nuroo qabeessa yeroo isaan sagalee keenya qitaan hin dhageenye iyyuu dubbanne har'a yeroo isaan dhaga'uuf fedhii qaban immoo callisuun sirrii miti. Hiriirri kun bakka garaa garaa biyya Jarmanii keessatti hin fufa. Koreen hiriira kana qindeessu haala waaltaawaa ta'een bakka barbaachisaa ta'etti iddoo sagaleen keenya dhaga'amuu danda'utti haalota kana hundumaa hin qindeessinaa. Hiriirri har'a baay'ee gaariidha. Ergaa sirriitti dabarfannaa. Adaraa keessan obsaan nu waliin ta'aa jenna. Hayyee miidiyaawwan garaa garaas waan kana dabarsaa jiru. Saba keenyaaf onnee jabaadha. Abii fa'iif yerootti guddachitudha. Oromoon hundinuu yerootti kaanee jirudha jabaadha. Ergaa karaa poolisootaa dhufe xiqqoo walirraa fagaadhaa. Walirraa fagaadhaa. Obbukeetti meetirii tokko walakkaa walirraa fagaadhaa xiqqoo. Walirraa fagaadhaa dhaabadhaa. Apishtaan meetirii tokko walirraa fagaadhaa. Isin argaa jiru. Hayyee obboloon amma naabanna waan ta'eef tasgabbaatii xiqqoo walirraa fagaadhaa. Walirraa fagaadhaa. Hayyee poolisoonni isin gidduu galuu fedhu waan ta'eef please asumaati wal gadhiisaa. Baanarii namni lama gahaadha. Baanarii gidduudha namni tokko ba'a. Apishtaan. Xiqqoo meetirii tokko seekuriitii maal jettu uffatanii maaf dhaabattu? Namoota qarqara dhaabatanii meetirii tokkoof harka isaa walirraa fagaatan godhaa. Yeroo riskii keessatti eeyyamanuu kennanii jiru. Boriif akka eeyyamanuu hin dhowwanne walirraa fagaadhaa irraa. Poolisiin isin gidduu galuu qabu. Run. Corona yung masuk ke dalam hijrah. Basic harta itu. Mas corona yang di laut negara sama lain. Video